Ashamaa harka fuunee jirra jirtuu kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatii hootii. Nagaa fi rahmanni rabbii bakka jirtanitti isin bira haa jiraatu jecha har'allee waan faayidaa qabaatu kan isiniif fidee dhufee isinilleen shabakaa bilaashaa moobaayilii irratti bilaasha dalaga, zeenii irratti bilaasha dalaga, saawwan irratti bilaasha dalaga. Warri shabakaa bilaashaa shari'aa tana sadeen qabdan baga gammaddanii. Mee ammaan isan fayyadamaa jira. Mee YouTube irratti dhoofnee ilaallu. Fakkeenya tokko mee YouTube ilaalla. Kuno ini isinitti mul'ata jeetii yaada. Kakkarti sirriitti dalagaa jira. Kuno chaayinaala kootillee asumaanuu chaayinaala abbaa bareentoo jedhu maatii taha sabiskiraayib nu godha, laayikis nu godha. Yaada qabdan koomentii jedhan ukaa gara barumsa keenyatti waliin dabarra. Chaayinaalli kootillee isa kana fakkaata. Waliifillee barumsa adda addaa qabadhee irratti isinii dhiyaadha. Akkanatti kunoo abbaa bareentuu jettanii itti barreeffatanii gara barumsa kiyyaatiin isin dabarsaa. Akkaataa itti shabakaa bilaashaa itti fayyadamnu. Aappiin hoggaa gabbuuftan shari'aa sadeen irratti akkuma isiniin jedhani dalagaa. Aappii sanillee pilaastoorii keessa dhaqxanii gabbuufattanii kunoo isa kana qubee gugurdaadhaan akkanatti barreeffannaa. Kunoo kana haaluma kana jettanii barreessanii irratti gadaa dha'uumiyanii kana fakkaataa jechuu. Aappichi kunoo isa kanaa gabbuufanna. Hawaan hin gabbuusee jiruuf oppinnaan ja'a. Isin update godhadha yoo duraan qabaattanillee update godhadha. Yoonii fi duraan qabaatu baattanillee gabbuufadha. An oppinnaan ja'a oppin godheetiin gabbuu keessa galseena. Kunoo amma tan isa kanan fayyadamaa jiranii. Asiin kunoo sa'aatiin isaa akkuma waliin galtan lakkaawaa jira. Zeen irratti fayyadamaa jira. Waliin keessa galseennee akkamitti irratti deeffatanii fi kana ilaalla. Jalqaba gabbuufatanii hoggaa gabbuufatan kallattimaan abdeet gootanii achi booda dhaabeetiin jira. Amma hoggaa gabbuutanii irraa bahan bakka ta gubbarraa tana irraa sochooftan akkasumatti haa teessu. Ta lammadaa tana ammoo bakki sirreessuu isin qabdan bakka tana asee tana shari'aan amma inni irratti hojjetaa jiru akkuma isinitti mul'atu kana moobaayilii firii, STC sawaa firii, zeenii firii dalagaa jira. Akkasitti an amma zeenii waan zeenii keessaa qabuuf zeenii irratti dhaheetti ilaala. Zeenii irratti dhaheetti isin garsiisa. Achi booda hoggaanii fi shari'aa qabdan irratti shari'aa qabdan filattan bootaa tana dhooftanii jechuudha. Sa'aatii dabalatuu barbaannalleen asiin dabalanna sa'aatii keenya waliin ka ilaalu ta'a. Kunoo haala kanaan nu dalaguu jalqabaa jechuudha. Haala kanaan nu dalaguu jalqabaa jechuudha. Aseetan magariisaa nu taate reefu diimtuudha. Kabiraa kunoo lakkaawaa jira. Asii fi asittillee sa'aatii teenya dabalatuu barbaannaan bakka kanarratti dhoofna. Isinii galee time tajaajila irratti dhoofna. Achi booda viidiyoo gabaabduu isiin nuuf fida. Viidiyoo gabaabduu san booda sa'aatii afurirraa haga lamarraa haga afurii bakka takkatti sii kenna. Akkasitti sa'aatii teessaniif dabalataa deemtanii jechuudha. Barumsa irraa qabannee isinii dhufne kana fakkaataa. Aappii adda addaa shabakaa bilaashaa dalagurraa qabee barumsa adda addaatii fi
wantoota bashannansiisoo adda addaa qabannee kan isinii dhiyaannu ta'a. Waan hagadhuma viidiyoo kanatti qabaattiif galatoomaa isin jecha maatii keenya nuuf ta'a. Yoo isinitti tole laayik nuu godha, sheer godha, hiriyaa keessan biraan gaya. Haga viidiyoo biraatii waliin deebinutti hagee rabbi keessan jiraadha.